Akkam jirtu hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduu gaggabaaboo har'aa hin qabnu oduu gaddaati kan qabnu oduu gaddaa keessatti kabajamaa fi jaalatamaan artist Zarihuun Wadaajoo addunyaa kanarraa boqotee jira. Seenaa isaa gabaabaa akka armaan gadiitiin dhiyeessaa nu hordofaa turtii gaarii. Oduu gaddaa artist Zarihuun Wadaajoo abbaasaa obbo Wadaajoo Gobanaa fi haadhasaa addee Zawdituu Mokoraarraa bara 1955 godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteetti dhalate. Barumsa sadarkaa tokkoffaa kutaa tokkoffaa hanga 6ffaatti bakkuma dhaloota isaatiitti baratee xumure. Isa booda gara godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Gimbii deemee kutaa 7ffaa fi 8ffaa barate. Kutaa 8ffaan akkuma xumureen Mandii deemee waggaa tokkoof achi ture. Isa booda qabsoon hammaannan maatii isaa waliin Finfinnee deeme. Yeroo sana haalli jireenya Finfinnee baay'ee rakkisaadha ture jedha artist Zarihuun gaafiif deebii dhiyeenya kana gaazexaa Bariisaa waliin taasise. Sirba kanaan jalqabee yeroon barumsa sadarkaa tokkoffaa baradhuudha jedhan. Yeroo sana gumii aartii keessa waanan tureef sirboota adda addaa sirbaa ture. Sagalee gaarii waan qabuuf sirbi koo jaalatamaa fi kan gurra nama hawwatu ture. Namoonni baay'een sagalee koo ni dinqisiifatu ni jaalatus turan. Finfinnee ergan deemeen boodas sirban ijoollummaatti jalqabe itti fufe. Sirbi ani yeroo jalqabaaf waltajjii irratti sirban ittiin beekame koottaa aramnaa midhaan keenya keessaa tuufoo buqqifannaa coba isatu balleessa kan jedhu ture. Otuun tiyaatira biyyoolessaa keessa hojjedhaa jiru bara 1978 albamii koo jalqabaa baasee Yaasee Jaalalaa Haleelaa fi Geerarsa sirboota albamichaa keessatti argamanidha. Albamiin koo isa lammaffaan immoo bara 1982 baase. Albamichi ani hinduune dhaloonni guddisaa sirba jedhuun beekama. Mootummaan yeroo albamii koo lammaffaa baase turee fi isa dura ture artistoota Oromoofis ta'e afaan Oromoon waan hin jaalanneef yeroo sana afaan Oromootiin sirba baasuun baay'ee rakkisaa ture. Sagalee gaarii waan hin qabuuf ana hin jaalatan. Otuu sagalee gaarii akkasii qabdu maaliif afaan Amaariffaatiin hin sirbitu jedhanii na rakkisaa turan jedhe. Artist Zarihuun Wadaajoo waggaa lamaan dura haalli Itoophiyaa keessa ture hammaachaa waan dhufeef konsertii tokko gara Ameerikaatti deemen achumatti hafe. Duraan takka biyya bahee hin beeku hamma haalli jijjiiramnaan gara biyyaatti ergan deebi'ee ji'a tureera. Gara biyyaa ergan dhufee hojii aartiin hojjechaa jira. Kilippii ani hojjechaa jirus yeroo dhiyootti gabaarra oola. Hojiin aartist salphaatti uummata dadammaqsuuf al tokkotti namoota hedduu bira ga'uun jijjiirama fiduu danda'a. Aartiin hojii kamirrattiyyuu uummata dadammaqsuuf humna guddaa qaba. Jijjiiramni waggaa tokko keessatti mul'ate baay'ee abdachiisa. Jijjiiramichi dhiiga fi wareegama qeerroo fi ijoollee keenyatiin argame. Jijjiiramicha gara fuulduraatti tarkaanfachiisaa kan jiran immoo namoota muraasa waan ta'aniif uummanni Oromoo jijjiirama qabsoo wareegama lubbuun argame kana eeggachuu qaba. Qeerroon tokkummaa qabsaaniif jijjiirama kana akka dhufu taasise tokkummaa isaa cimsuudhaan jijjiiramicha fuulduratti tarkaanfachiisuu qaba. Ammaan booda qabsoon Oromoo duubatti deebisuun hin jiru. Kanaan dura dararamni guddaan nurra ga'ee ture. Yeroo hammaa garuu sodaa tokko maleen hojii koo hojjechaa jira. Garuu fuulduratti baandii dhaabuun barbaada. Kilippoota adda addaas hojjechuun barbaada. Aartii fi aadaa Oromoo caalatti guddisuuf barbaada. Waltajjiiwwan adda addaa irratti Oromoo dammaqsuuf nan hojjedha. Qabsoon koo aartii Oromoo guddisuudha. Aartiin Oromoo hacuucamaa waan tureef sadarkaa guddachuu ga'urra hin geenye. Artistoota Oromootu baay'eetu malee guddinni aartii Oromoo sadarkaa barbaadamu hin geenye. Haala amma irra jirruun garuu aartiin Oromoo baay'ee guddachuu ni danda'a. Aartii aadaa safuu fi afaan Oromoo guddisuu keessatti ga'ee olaanaa qaba waan ta'eef mootummaanis ta'e abbootiin qabeenyaa guddina aartii irratti Oromoof gumaacha barbaachisaa taasisuu qaba. Artistoonni Oromootis
waldaadhaan hundaanii tokkummaa isaanii cimsatanii dhaamsa dabarsa jedhan. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa keenyaa du'a boqochuu kabajamoo artiist Zarihuun Wadaajotitti gaddi guddaan nutti dhagahamee jira. Maatii isaas dinqisiisotaa fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Lubbuu isaanii jannata Waaqayyo nu haa kaa'u jenna. Waaqayyo hunda keenyaaf jajjabina haa kennu jenna. Nagaan boqodhu artiist Zarihuun Wadaajoo.